egaa isin dhalan gaachaa jaana guru tokko gaayeti dhuguma seetii jechuu isinis waanuma namni joon kana dhalaa jala oottee hojjuu jijjiiratte isin dhageenye jalaan nafni jalumaan deemu jira maaliif waan inni hedduu jaalladhu isinis ni jaalattu jecha allaanuu jaalattu aannan jaalattu namni yeroo guddaan horii waan akkanaa jettaniiti irraa qusadhaa fultii namaa tanaan diiginaa ifee gaddaa. Oromia ansinin bona Oromia biya sena Oromia Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota maammee Oro akkam jirtan nagayaa fayyaa jirtanii jireenyi ibaadaan aafiyaan hundi keessan fayyuma qabdanii minni baddan gaa daawwattoota kiyyen dhabaminaa akkanatti maaltu kana isin bachiisee isin ija taakkanaatii gaa anillee gaariinyi kana haja xiqqoo takkaafin karaa biraa kutee dhuguu anillee badeetiin jira gama sumaan akkas deebitanii barbaada bam taakkanaatii daawwattoota kiyya amma karaa haasoo hojjattee jira bira gaa gartanii mi mutujjar waan dura waliin keessa jiru waan isin himuu miti mutujjar tana gaa geelesi jalaa dhaabbaddu jeetiin yeroo hedduu lolu jiraanii yeroo hedduu loleenii dhaabbaddu mutujjar akkanaa miti ati haadha ilmaaneetii bultii ta'e qaalittiin tosii guuteemtii geeleen ta'etun hin taane dhaabbaddu jeetii yeroo hunda sunumara naafisiin mashaakila waliin godhaa turre quba qabdanni isin jaha waan egaa waan isin himuu miti ni gartanii daawwattoota kiyya isin guutuun keessanuu laakiin isimaaf tuqeetuma isin beeksisuu taate malee ni gartan ni beeyta waa hundaa'u akka hojjettanii egaa isiisan yeroo hedduun loleenii dhaabbuu jalaa mashaakilallee walii goonee sababaa asiitti gartanii as teesseetuma faadha kan waan ammana keessa jiru waa hin taane oofti joonsun egaa yeroo hedduu isinillee gaa komantii jalatti isiin sun hin taane dhaabbuu jalaa maal jettanii ni komantii jalatti namni hedduun dhugaa dubbachuu turtanii laakiin gaa akkasumatti egaa dhugaadhaa anillee yeroo hedduun dubbadhee dhaabbadhu kanaa miti sababa sunnaaf isilleen wal loluu turree gaa hanqaan dindi'u ta'ee tattaaffii tumaan godhee maaliif namni saayimni jallaan nama jallisaa jan namni saayiba badaa Oromoon jettee qoobdanii miree hawaan isin himuu miti waa sun taateef dhaabbadhu geeleen teetun bultii isa facaasu deemtii yeroo hedduu yeenitiin isin tiitan egaa hanqa irra gartuu dhugaa sa'uu diddee yeroo hunda naa mormiti dhaabbadhu gunan jeenes geeleen titun nama nagayaati akkamitti naafisitan akkamitti akka addaan baasuu feetaa namaatuun geeleen titan jibbee akkana isin jiru jiraa maammee dhaabbadhu geeleen titun hamtuu miti jetti isin meegaa osoo hin jennettu isin hun beektanii miree akka isin hammeenyu of hojjettu asuma teesseen haati hin taane hiitee asuma teessee waa hin taane haasoitti naafisitan akkana walitti diruu barbaaddi gabbaatee faadhaa kunoo dhalaa biratti nagaree dhalaa akkanaafaa biratti nagareetteeni suuraaf agarsiifti waan kana irraa waan qabne gaa bobbeetuma nagaa miskiinni bobbee galu jiru maqaan taa'in irra haa'u turte qobabdanii gaa ani gaa alhamdulillahi hanqaan danda'u tattaafitti godheetumaan geelee siisun jalaa anatti aartu malee muree jechuudha maaliif waan geeleen siisun godhu jirtu isiin firatti hin beekne yeroo hedduu geeleen siisun isiin akka jechaati anaanin waan biraa haasuutti gaa jireenya ilma namaa kana keessatti waa hedduun nama qunnamaatii obsuun qabayyeetumaan obsee deemu jira malee naa bira dhufteetuma waan biraa himti isii biraa dheeyiteetuma waan biraa himti maaliif waliin nu dhowwe yaalu jetti jechuudha akkanaaf isiin walollee akka duraanitti mashaakila goonii wal facaafnu san waa sun taateefu ani hanqaan danda'utti isi jala dalageetumaan maal godhee ummatu jaalini jalaa dhaabbadhu akkanaa miti bultiin akkanan taatu geeleen titu karaan taane si of jetti ati hanqa yoo miti akkanatti wallaaltu taatee deemtaa dhibbarii waan kana osoo aan isin hin jenne atis ni garta karaa isin waan hin taane sitti himaa anaafis waan hin taane himaa deemu jirtu dhaabbadhu jeenitiin kana jalaa muree jechuudha
Miigaa jalaa muruu biyya sun yoo waanatti aartee fi egaa akka isiin taate mee isiirraa baranna gamanumaan karaa isii isin dabarsaa. Takkasitiin isin jaa kun uummatu jaalinni ijaa magaa waan isin jettuus ni ilaaltanii egaa namni saahiba jallataa jaan akka Oromoon jettutti saahibni badaan nama balleessa jaanii miree waan sun taateef gaa uummatu jaazi gaayaa jala hambisuu kanaaf yoo kanatti aartu taate mee walumaanuu waan isin jettu horiin irra geenya uummatu jaal qottu mee isin ta'e mee daawwattoota salaamiiti mee egaa waan geelee teessuma waliin geessan kan turan ka dhaabbu jeyyaa si lolu turee miree egaa namni saahiba badaan baana dhugaadha itti jala dhaabbatti hunda ibsiifne salaamitu daawwattoome. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota filattoota keenya salamtaan teenya qilleensarraan sinaa geessu chaanaara maamee oroo nu agaayee har'a walitti dachaanee eega gaafasii waliin baanii jechuudha. Egaa dhugaadha geeleen badduun nama balleessitii geelee teessan duraan hedduu takkaan fedha. Maaliif maameen irratti hedduu takka na gorsee gorsa isaa sanis hin dhageenye jalaan nafni jalumaan deemu jira. Maaliif waan inni hedduu jaalladhu isinis ni jaalattu jecha allaanuu jaalattu aannan jaalatu jira malee isin karaa biraatti deemu jirti. Isin kaa guyyoo dhuftee na salaamtee maali jirte maal jirtettee na salaamtee dhuftee na ziyaarte jechuun mana isiitis hedduu hin dhagu jechuudha. Allaanoon isin guyyoo si deemtuuf waan biraati malee toltuuf hin deemtu yaani isin sharriif deemte malee sharri isiisan eegas booda eeganii na gorsee na dadhabe boodarra anummaan irra faamee yaada isin deemtuuf yaadni isiisunis yaada hin taane yaada isin deemtuuf sayarraa faameetiin naagaltee dubbiin isin deemtuuf anis kun jalaa dhaabbadheetiin jira dhiisetiin jira isiniin jaa namni badaan nama balleessaa dhugaadha nama balleessuu daran yaadni isin deemtuufis ka biraati. Saniifuu kun jalaa dhaabbadheetiin jira gorsiin hin gorse mana dhagame. Egaa duraan guuranii akkana jennatti aaru turte beeytanii miree. Dhugaadha gaa'ii namni keenya tan osoo dubbii takka wanta kan garreetti nima aaraa jechuudha maaliif nama kana kan namni akkas hin jeef yaani waan takka irratti hin garree midee hanga duraa sanitti. Naafis waan hin taane himti isiif dheedhee waan hin taane himti dubbii tana keessa bultii tana laaquu deemti meesiin akka yaadsiitti. Yaadni isin deemtuuf ka biraati yaadni sun hin taane yaani. Anaafis hin taane isaaf gaafuma duraatu hin taane geeleen tiyeetuun. Ani immoo bas hangaan irraa arguu jeetumaan hojii deemuu jira jechuudha. Amma laakiin eegaan irraa argee dhaabbadheetiin hin jira yaadni sun waan hin ta'in jecha waan bultii teenyutti deemucha waanuma garte dhuftee naa himti lola keenya ka duraan isaan deebisuuf deemti. Ammas yaadni isin deemtuufis ka biraati saniifuu kunoo jalaa dhaabbadheetiin hin jira yaadni isin deemtu sun hin taane dhiisetiin hin jira isin jaa daawwattoota keenya isinis. Egaa gamanumaan taa'aa akkana tanaa sinin jaa namni irra guddaan bultii nama wanti jiru waan akkana tanaa waan kana hanqa bartanii loluun qabdanii laal namni gaa afaan meeffatee tuma afaan tolee isiifis waan biraa himna gaafa duraan guuranii waa gaafadhee tiyeetuun hamtutti fakkaatti maaliif waan tana waan keessan galiniif jechuudha. Isiif gaarii miti anaaf gaarii miti maaliif yeroo hedduu gaa rabbiin warra dhaabee jechuudha. Takkanaati. Homaa himti isin basi inni akkanatti jira maarra jirte gama isaatis wannu biraan hamti. Isaanis akkasuma himti jechuudha. Osoo dhuftes nagaha waggoon bira dhuftes anaaf nagaha isamma waan biraa waa'ee isaa gama biraa natti himti jechuudha. Wanni isin deemtuuf bultee teenya deemte yaani eegamma naagalte halas ofirraa hin dhiise jechuudha. Isii bira itti dhalaabee hojii deemaa. Tolfatee haadhii godhatee karaarra deema anaa miskiina fi karaa dalagaa fi waan qabdu egaa isin dhalan gaachaa jaana gurri tokko gareetii dhuguma seetii jechuu isinis waanumaa namni joon kana dhalaa jala oottee hojii jijjiiratte itti naa lolu turte maaliif dhugaasa deettee jechuu waan kana amma waan kana hunda warra waan qabu amma galtee fiiti dhiifamaa jiru jetti beekadhu. Maaliif amma naa galtee jirti gaafa inni akkasitti amma maan ji'a alatti dibatee maan jirusan hedduu takkaan aaree jechuudha. Maaliif akkana godhaa maalii dubbiin tuni dhugumaa kalas geela teetan hangatiin lakkisuu kalas nama akkanaa geela akkana taniin jabeeffadhaa jeetiin inni bas hedduu takkaa yogguusan akkasii naamtu san kalas hedduun jabeessisiisan geela teetan akka ajaa'ibaatti hin jabeessa. Wanni waan fadhinaa himatanii naanjuu sana nimaan dhaguu taasisan malee. Maaliif wanni isin naamtu sun waan biraatimi saniifuu ammaan rabba jechuudha yaadisiisan. Eegaan irra baree booda falaasee ofirraa hin dhiise jechuudhaanis. Egaa akkasii waa hedduu ilmi namaa kun beekadhu
karaan taa'e nama naqaasi waa hin taa'e nama godhaasi waa sun taateef yeroo guddaan nama warri waan akkanaa hojjechuu jettan illee irraa qusadhaa bultii namaa keessa miilaan hin fiiginaa maaliif ibiddi abbuma biyya gubaa jaan Oromoon akka jettetti taakkasiiti oo habba ijaasaa jaattinis waan akkanaa gubartan osoo wal loluun ta'in suutumaan waan kanaan keessa barattanuu jettanii abbaan manaatis haadha manaatii looyina haati manaatis abbaa manaatis looyina bultii teessan bultii namaa tana keessa namni yeroo guddaan qoree jira jechuudha. Namni kun bultii namaa tana laaquuf yeroo guddaan namni ilmi namaa kun waa laaquuf deemaa jechuudha. Waa sun taateef bultii namaa tana keessa namni yeroo guddaan warri waan akkanaa jettaniis irraa if qusadhaa bultii namaa tanaan diiginaa if eeggadhaa asumaan gorsa keenya isinitti dhaammadhaa. Warri bultii qabdanis bultii teessan jabeeffadhaa qoree fi waa hedduu jira. Tana keessa bultii namaa tana keessa waa hedduu qormaata hedduun nama gaggeeffama. Qormaan sun hunda boofu obsa barbaachisaa obsaa akka kiyyaan silagaa akka isin yeroo hunda mashaakina goote waan namni joo fuutee dubbattu osoo ani kun obsu baadhee agaarra bultiin teenya tun facaatee mashaakila meeqa seenne jechuudha. Obseetuma mee osu waan kana hunda mee karaa isin deemtu laala bakka isin geessu laala jeetumaan obsee deemee asinge alhamdulillah rabbiin irra na'aansee jechuun waan sun hundaa isiis garsiise rabbiin taakkan isin jaa isinis osoo walitti naaree osoo bultii teessan hin facaafne obsaan waan kana hundaa'u warra irra gee injifate rabbi sinaa godhu hundi keessanuu warrummaan viidiyoon kan bira gee nama hundaa'u bira akka ga'u laayik sheer sabskaraayib godhuu hin dagatinaa warri sabskaraayib gootaniis laayikii sun tuquun irraanfatinaa. Gama namaan isii dhaammadhaa daawwattoota kiyya baddanii jettanii hin badinaa nuti Oromoo wal malee maal qabnaa egaa irra guddaan nama keenyaatis gaa viidiyoo alagaanaa kana laaluu malee kaa viidiyoo nama fi kana hedduu laaluu wal jajjabeessinee waa hedduu barnoota irraa fudhannee irra guddaa wanti waan kana daliinuuf akka afaan Oromoo kun addunyaa keessa beekamuu fi wal haa guddimnuu. Waa jajjabeessinuu laayik sheer godhaa nama hunda bira akka gahu wanti gorsaa tigana akka kanaatiin isin jaa daawwattoota kiyyaan qaa viidiyoo haanii waydachaanuu nagennaa jiraadhaa nagennaa turaatiin nageetti dhaammadhu. Hayyee ganga viidiyoo biraatii walitti dachaanuu tarraa tanumaa kun taangata biraatii walitti dachaanuu ifaana turaan isin jedha. Nageetti isin jechuun afeerraa keenyaa baay baay. Oromia ansinin bona Oromia biyya seenaa Oromia Guys, amma waan biraa waa'ee isaa gama biraa natti himte jechuudha. Wanni isin deemtuuf bultee teenya deemtee yaani eegama naa galte halas ofirraa hin dhiise jechuudha. Isii bareeddee dhalaaf yoo deemaa tolfatee haxee godhatee karaarra deema anaa miskiina fi karaa dalagaa fi waan qabdu. Egaa isin dhalan gaachaa jaana gurri tokko gaa'eetii dhuguma seetii jechuu isinis waanumaa namni joon kana dhalaa jala oottee hojjuu jijjiiratte itti naa lolu turte maaliif dhugaasa deettee jechuu waan kana amma waan kana hunda warra waan qabu amma galtee fiiti dhiifamaa jiru jetti beekadhu. Maaliif amma naa galtee jirti gaafa inni akkasitti amma maan ji'a alatti dibatee maan jibsan hedduu takkaan aaree jechuudha. Maaliif akkana godhaa maalii dubbiin tuni dhugumaa halas geela teetan hangatiin lakkisuu halas nama akkanaa geela akkana taniin jabeeffadhaa jeetiin inni bas hedduu takka yogguusan akkasii